manatti nu gatee bahe bara 2020 sadi ji'a salgaffaa moo ji'a kurnaffaa keessa ana ammoo ijoollee kiyya fudhadhee bahee jechuudha. Aniif inni turree gargar baane wanni ana asirratti gabbayee haasa'uun barbaanneef uummanni Oromoo aarsaa baay'ee nu waliin kaffalee gammachuu keenya akka wal biratti argutti cireensifatte Oromoo hunda bakka jiru si wajjin cireensifatte si galee si fuuti. Si ijoollummaan qalbiin dubartii akka tokko si godhu mala isa dhugaa rabbi si himaan. Ka namni achi ol qabaa miti si galee ilmaan teetana xiqqaa guddaa si wajji rakkate xiqqaa guddaa si wajji cireensifatee amma ida viidiyoo keessatti erganii wallaahi biyyi irraa natti hin dawwalin tokko hin jiru si galee miti. Kanaaf kuni maalinni ati yookiin nama ol taatee ama nama ol ta'ee miti ilmaan kee kanatu akka Oromootitti sila waan Oromoo taataniif malee ilmaan Oromoo bakka qaban seenaa si galee miti. Maqaa Oromoon jaalattu kadiinni Oromoo sodaatu qabanillee odaan Oromoo shanii qubni shanii salaanni shanii argite waa hunda hiika Oromoo keessatti hiika qaba si galeemi. Kanaaf Oromoon si jaalatu si kabaja ilmaan kee ilmaan Oromooti abbaan manaa keellee akkasi jaarsaaf jaartiin wal loluun wal dhiituun wal xalladuun araaramuun duruu jira. Dhimmi jaarsaa rakkoo jaarsaaf jaartii si lamaan jidduu jiru siif rabbiif isa qofa beekanuun beeyin. Anamma akka obboleessa keetii sirra guddaa tokkotti waan sii dhaamu ummanni kun hin beeyta amma dhimma biyyaa caalaa dhimma jaarsaaf jaartii kana jidduu seenee boxuu barbaada. Oromoo yeroo ammaa kanatti argite gir jedhee nama 5,000 4,000 3,000 2,000 ta'ee yoo xiqqaate amma kun xiqqaan dhufne yogona dalagarra jiranii kun irribaan kaane ganama warri Ameerikallee amma sa'a kana faxaran nyaanne beela jira ijoolleen mana madaamillee sa'a tana arabni tun shaayii tun shiishaa tun sigaaraa mana keessa ari'aa jirti malee osoo xiqqoo kara magriibatti dhufte nama 10,000 allaala waa'ee jaarsaaf jaartii kana hin beeyta argaa turte gizee reedi faati firoo wal lolan akka waan biyyaaf biyyi wal tumteetti bakka diroonii kana waliin gara keessa suuraa wal garabbate hin jaalataa jechuudha. Anamma akka obboleettiiti xiqqootti umriin akka mootuu kennaa rabbiitiin guddootti waan si dhaamu tokkoffaa ummanni kun ummatuma kaleessa si wajjiin cineensifataa si wajjiin rakkataa ture san keessaa tokko si galee dhiisi warra koomentii miira keessa si galchee waa afaanii si fuudhuuf malee jibbaa keetiif sin arrabsan jibbaa amaaniif sin arrabsan ani ofirratti waan beekuuf waa keessaa fudhachuuf waa yuutuubii shakkarata wallahi hamtuu si amaanii fuudhuuf barakaan kadiirin fi naafi wallolte si yaada ilmaan shanii kanaami jala deemanii itti barreessanii dhiirri harragee akkana akira mucayyoon miira keessa galtee koomentii sakkartee kaartoona jettee dubbii kaartoona santu kadiiriif naafi addaan baase akka itti osoo namni meeqa addaan harkisu walitti araarsine miidiyaa kanarra jirta argite jechuudha. Warri gaafsan jidduu gara jaraa gore galata dhabe kadiiriin gaafadhu naafii gaafadhu jidduu jaraa an gaafsanillee seenne namni sossobee walitti araarsan ijoollee san lamaanuu hin jaaladha anumaa namni badaa seeyuu fi namni badatti fudhatu kara jechuudha sii galeen. Kanaaf anama wanni sii dhaamu nama afaan namaa laali garaa namaa laali namni asirratti faarsu hundi fira keetii miti ka amaan hin faarsu fira keetii miti ka si arrabsu hundi diina keetii miti ka amaan hin arrabsu hundi diina amaanii miti sii galee miti. Kanaaf waan gootu dubbii keessani rabbi isinii halaafisu yoo dandeettan keessumaan fixadha yoo fixachuu dadhabdan immootu ilmaan keessa waliin guddifadha akkaataa itti biyya kana keessaa biyya ilmaan teessan isinii barattee bakka guddoo geettutti walii galteen suuta lafarratti irratti hojjedha sii galeemi. Anama jaarsaaf jaartii walitti araarsuun beeku isalleen akkasuma jedheen isillee siin jedha jaarsaaf jaartii walitti araarsuun beeku maaliif amala ijoollee Oromoon kun gizee jaarsummaa jidduu teettu jaarsillee kayoo isii kophatti argeen sodaa hin dubbanne gizee nama arge jaarsa tokko jira ka jaartitti fiigu jaartillee takka jira kayoo jaarsummaa kana itti fiidu walitti fiigaa san hin danda'u beektaan ka jaarsaaf jaartiin jaarsummaarra walitti fiigan ani tasan duraanillee walitti araarseen beeku oroo araara beeka hiriyya makiyyi ka hojii nyaannee hojii duwine reedimaaf Zainabaa walitti araarsa jaarsaaf jaartii walitti araarsuun beeku waan hin beekneef sii galee jibbaaf miti hin beeku garuu rakkoo ilmaan keessanii
isin bira jirra waliin akka guddifattanitti wal isin taasifna ummanni kunillee komentii barreessa malee ummata garaa qulqulluutii karatti takka lama sadii irratti hin beeytamaan akkasii filman keetillee tayaa turan dhiisitii akkanumatti oobsiiti osoo akka yaada kiyyaatitti akkaataa ilmaan keessan kana itti guddifattan irratti hawalumaan suutatti lafumarratti waliin haasoftanii natti tolaa asin jechuu barbaadetti siifuuti jedhiiti ati cabe yoo jedhan baqaqe jira warri miidiyaa oma kanatitti dhaamachuufi ani waan biraatillee ilaali maal seete beektaa asii koo galatoome ani nama baay'ee tokko akka malee miidiyaa kanarra yookaan ammoo lafarraallee nama si kabajuudha kanaammoo hin beektaa atillee dhugaa jirtu hima beektaa maal sin jedhe anneen gedda gaafa nan si bilbilu waa baay'ee haasa'u jedhee waan si jaaladhee si kabajuufan inni see miidiyaa kanarra nufitti himuunaan jette digaleemi amala kan kiniin beeka ani ammootu akkuma anammas wanni ani citii mana kiyyaa haasa'e wayitu hin jiru akka wallamne aniif inni gargar jiru nuti inni akka inni baatii 9 jedhu bara 2023 ji'a tokkoffaa keessaadha aniif inni ka gargar baane jechuudha. Ba'aan baadhee jiru ba'aa hintalti durbaa tokko yookaan ammoo dhiirri tokko baatee jiru osoo hin taane ba'aa addunyaan hundi silaa baattee hin dandeenye ilmaan kiyyaaf jecha yookaan ammoo kabajaa ummata Oromootiif jecha namni kun abbaa ilmaan kiyyaati siigalee waan singalchu mana qabda mana kee bane haasa'e asliin sila siin haasa'aa ture ammallee anaa waliin haasa'a kanaafu an takkaa miidiyaa kanarratti abbaan warraa kiyyaa kana na godhee jira amaan kana na godhee jira na zallamee jira akkas na godhe kana na godhe jedhee takkaa takkitti anamaan irraa haasa'ee hin beeku ammallee wanni na haasoysiisu hin jiru anaaf amaan hin gidduu wanti jiru daa'imman dubartiin miidiyaa kanarratti baatee dhimma jaarsa ofii jaarsi kiyya kana na godhe sana na godhe jettee haasoytu sigaleemi dubartii dhiira barbaaddu yookaan ammootu nama waan hin taane barbaadu yookaan ammoo abbaa warraa ofiit eega hiikame nama bultii barbaaduudha ani kaayyoon kanko ilmaan kanko galmaan gahachuudha malee yookaan anamaanii miidhu yookaan ammoo isaaf hammeenya yaadu ani yoo hammeenya amaanitti yaade sigalee hadhaa miti aniif inni waggaa 2 kan gargar baanee jiru sigalee waa baay'eetu jira yoo haasoynu jenne an akka nama biraa yookaan maallaqa wayii barbaade yookaan ammoo namni giiftiidhaan sappoortii na haa godhuudha beekamtii wayii barbaade dubartii asirratti fakkeessitee haasoftuumi akkuma daa'ima 5 garaa kan kootti baadhadhee dahee ichitii mana kootiillee akkasumatti hin qaban nama kana bultii waliin ijaarran walii taane ta'uu baanne waan irratti aniif inni walii ta'uu dhiifne anaa fi isaa fi rabbiin uumetu beeka ilmi namaallee warri biyya kana keessa jiru parsantii 90% dhugaan eenyuun bira akka jiru ni beeka ana meenya isaallee asirratti hadhas borus wanni naan haasa'u hin jiru maknaatum namni kuni abbaa ilmaan kiyyaati akkasuma ammoo waan gara ilmaan kiyyaatiin natti dhufe amaanii mitiyaan haadha kiyyaayyuu yoo taate hin dhagahuuni jechuudha ilmaan kiyyaan daqiiqaa 5 of bira dhabuu hin barbaadu ilmoo kiyyaan akka namaa fayyaa guutuudhaan ilmaan kiyya haammadhee hoosifadheeti bidhaati hamma daa'ima qaba jaartiin kan kee ilmoo kee akka isiin itti si guddisaa jiru waan asirratti yaani hadhasii kaleessasii amaan kana na godhe sana na godhe wanti nan jedhee miidiyaa kanarratti dubbadhe hin jiru miidhaa kan koo madaa kan koo eenyu akka na miidhe maaliif akka na miidhe maal akka na godhe dhofkadheetan ijoollee kan koo guddifachaa jira malee angabbee uummata Oromooti yaa Oromoo amaan akkana na godhe sana na godhe yookaan ammoo sittillee sitti bilbilee bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee annama tokkotti iyyuu namni itti madhe hin jiru ijoollee kiyya akka inni jedhu sanatti miti kan inni narraa fuudhe sigaleemi ilmaan ammoo an fudhadhee jalaa hin baane gaafa duraa akka inni na dhiisee bee hundi keessanuu ni beektan bara 2023 ji'a tokkoffaa keessa isatu anaaf daa'imman manatti nu gatee bee bara 2023 ji'a salgaffaa moo ji'a kurnaffaa keessa an ammoo ijoollee kiyya fudhadhee bahee jechuudha aniif inni turree gargar baane wanni an asirratti gabbayee haasa'uu hin barbaanneef uummanni Oromoo aarsaa baay'ee nu waliin kaffalee gammachuu keenya akka wal biratti argutti suuraalee babbareedaa jecha babbareedaa takka amaan kan na godhe san na godhe dee uummatatti illee gabbayee naasofne ilmaan kana ammoo maal akka nyaachisaa jiru maal akka obaasaa jiru anaa fi rabbii fi isa qofatu beekaa jechuudha isatu na gargaara kophaa kiyya ilmaan kana guddifachaa jira
amma bar dubbii sanii mi waan taree miti amma nu guyyaa waan tareen haasofne yoo ati guyyaa amma ilmaan kiyyaa isatu eda dhufee koomantiidhaan na tuttuqe jennaan miira keessa seenee waan ilmaanii haasa'e malee an amaanuu narraa fudhate hin jenneen ilmaan kiyya narraa fudhate. Amma dubbiin amma laalini ina waa tokko jira amalli dhiiraa jaartii ni kaya haadha ilmaan shaniitii miti jaartii maduraa wallolanii wal dadhabanii gadhiisan kana yoo kophatti erge beeyta inni naafa amala dhiirati kun amaanin qofaa miti eenyumaayyuu jechuun jaartii mamma yoo si bira jirtu hin barbaanne tana yoo si bira deemte ittiin haalta beeyta amma inni koomentii si tuquusan hin gaafanne amma dubbii ka qabsiise maa inni ilmaan kiyya narraa fudhatanii anfiran qabuu nama na dubbatu qabuu si miira keessa galee boottee tiktookin irraati darbee jira laayib irra jira. Komentii jala dhufee hundi bakka namni laayivii jiru taati shanee maal taate achumaan gidee laayivii irraa bayu viidiyoo kunnatti erga kunnatti dawwala achumaan sirkii keen qabu yoo sirkii haarawarraa jijjiiree ganama kana subii irribaa ka'ee amaanitti dawwalan kaasuu irribaa ka'ee naa dawwala sirkii siifuu ergeen si dawwala cufa achumaan qabucee hiriyyaa ta'etii erga jedheen naa ergasitti itti dawwala mukki sirkii kiyyan beeyneen kaafne dawwala dhaqe amma la kullaan ijoollee kun bakkuma ijoolleen jirtu miti akka uummanni taraaga ilmaan kun ilmaan Oromoo hundaati duraan asirratti rakkoo bal'oo akkasiin jechuu barbaadu kunoo amaan ilmaan kee dhabuun barbaadu namni dhabee siin jedhe illee hin jiru inni illee Allahu alam garaa namaa rabbitu beeka bilbila leen akka raan jedhetti akka laayivii irratti illee jedhetti nama ilmaan si dhooggatuu barbaadu sillee dhoysuu daqiiqaa takka barbaadu miti haguma nama irraa kophaa turee san hin yaade siin jedhee fuudha si galemi simatu itti kenne yaade siin jedhee eegas yaadan baare siin jedhe si galee miti akkuma reef siin jedha bilbilaan siin jedha ammallee ilmaan kee ati haadha ilmaaniti haka irraa qabda si galee miti ilmaan tun siin tolti malee amaanin hin toltu si galee miti haadhumaan bareeddi ilmoon haadhan qabne hin daalachatti osoo garallee quufte si galee miti ilmoon haadhumaan toltu irra jirta fayyaa qabda daa'ima tanaatiin tun si galee miti ilmaan kee waan si dhooggatullee natti hin fakkaatu waan akkasillee irraa hin dhageenye yoo kasan shakkitu taate mootu yeroo laayivii irraa baate naadan walii anatu walitti isin fida akkaataa itti waliin isin lamaanuu ilmaan keessan guddifattan haala mijjeeffadhaa ilmaan keessa waliin guddifadhaa mataa garagara hin dhiibatinaa siin jedhaa jira bakka namaa irraa dheetta. No, anillee bara homaa hin jenne bara ani ammallee ani bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee ammallee sitti himachaa hin jiru namatti illee himachaa hin jiru garuu inni akkasiin haasa'ee miti akka namni tokko beeyte dhugaa jirtu yoo haasa'e ani yoo haasaadhu jedhe madaa baay'eedha kan hin qabu an fakkeesseellee boollee hin barbaadu si galee ilmaan kana dhugaadha rabbitu naa kenne ummata Oromootti illee yoo gabbee himadhellee ummata Oromootti waliin rabbii gaditti suma kanatu ummata gara fuuldura ummata Oromootti na fidee ummanni Oromoo bu'aa bu'ii baay'ee naa waliin dabarse hadhas borusi an ummata Oromootiif jecha wanni itti mana kiyyaa baasu hin jiru amaan kana na godhe sana na godhe wanti hin jiru laakiin amaan na jala jirta gaafa nammoo an hiccitii kan kee gocha ati anarratti illee ilmaan kan kee irratti illee raawwachaa jiru jechooti naan jechaa baate si galeemi na jala jirta gaafan an ragaa hundaa waliin si maxxanse ammoo atuyyuu ni beet an hamma homaa waan tokko kabajaa ummata Oromootiif jecha gaafa biyya faranjii deemtan maxxansitaa kanaafuu ayyee ilmaan kiyya nagaadhaan kabajaadhaan naa deebisi an ilmaan kiyya malee jiraachuu hin danda'u ati hin dandeessu an ilmaan kee irraallee sin fageessine hin ilaaltu siin hin jenne ilmoo kan kee maaliif akka sirraa fageesse atillee ni beeyta rabbillee ni beeka jaarsotiin biyya kana jiranullee hundi isaaniitu hin beekani waan ta'eef meebi asliin ilmaan alaatti fidaadhii si bakka irratti eessa jirta manni kee eessa dhuftee fudhatta mootii dhufee fudhadha rakkoon qabu ati yoo irraa naa fuudhu Anak si fuudha bakka narra dhiisiidhuma. An barsi sodaadha malee ammaan inni sodaadhu bar. Anda addaa jedhaan inni abbaa naan jedha wal saalfanna bara naaf haba wallahi. Oma rabbii walitti isin hadheesseef wallaale malee bar wallahi kaayiroo kana keessa siifu ani isin hadha walloltaniif miti. Takka asitti hin dubbanne namni miskiinni akka amaan jiru amaan bar nama diina fira ofii addaan hin beekne jechoota namaatu addaan isin fageesse yoo ta'e malee warabba alkaaba.
nama firaaf diina ofii addaan hin beekne mucaan kun abbaa ilmoo keetiitiin cubbifamtaatillee waan tokko tokko dhiirri mungkin waan akka dhalaa kana minaaminiin kun minaamin jiraatu mala sunnuma hunda kun manatti akkatti anaayyuu jaartiin zayitii kun cakcak jedha gidee gasti kanarraa beersi jira naan jettu hunda bakka yoone nagar dhiisi addanii kana ofirraa siifuuti wallahi dhiiruma hunda shaaruu qabu. Kabarani ko imbe kani nama akami nama akate ko imbe kana mas ko wonti eka aman wallahi kairo kana ke tidura walbe tidura walbe nama ko manti isasni basa ofin nu fe na arab se baranu ma hin jenne ni jannanan wan ilmani ase male ammas wan amana asan juru garu akka gargar bane juru kisbitu be kana das borus aman nama badada kana na gode san na gode de naso lakin gafanan hase ammo isafu bareda miti garu ana das borus hinaasa ukabaja ummato oromoti mugnaadum namni kun abbaa ilmaan kiyyaa waan ta'eef hammeenya isaa haasa'uu baadhee homaa bu'aan naa buusun jiru an kaayyoon kiyya ilmaan kiyya guddifachuu ilmaan kiyya galmaan gahachuudha malee icciti ijaarsa kiyyaa inni kana na godhe sana na godhe dhe haasa'uu hin barbaadu garuu isatu dhufee na tuqeennaan waan ilmoo kiyyaa haasa'e laayivii ammoo isa sin haaso'itan namni mummuree na erge malee anammas waan isaa hin haasa'u amaanuu narraa fuudha hin jenne narraa fuudhanii firan qabu jedhe malee ammoo akka inni haasa'u sanatti walii galteedhaan amma laalee si deebisaadha malee ani ijoollee kiyyaan daqiiqaa 5 of biraa dhabuu hin barbaadu muknaatum ani ijoolleen kiyyaanaaf waan hunda kooti isaafillee akkasuma haqa isaallee dhoskaa hin jiru garuu ammootu haqa eenyu akka qabu aniifinni wal beeyna bakka anaafisaaf rabbiin qofatu beeka waan anaafisa gidduu jiru malee anammeenya isaa addas borus nama kamittuu dabarsee hin kennu hinaasa ulleen yoo haasee ammoo maaliibuuti yata haqa santa rabbi isa rabbi irratti dhiifadha tanama mootu yoo danda'e isinii yaalaala yoo dadhabe mootu ilmaan kee anarratti dhiisi anatuyyuu mana dha'inee fi fuudha keessan isiniifidha isin nama ilmoo takkaaf lama qabuu miti nama ilmoo 5 qabu oromoon bar abdii irra kaa'ee jira miliyoona 70 gara miliyoona 100 ol guddachuu amma nama meeqatu abbootiin qabeenyaa warri warshaa garagaraa fi Afrikaa garagaraa qabu kun abboo ijoolleen sun nu haa daggamanii oromoon nu haa baay'atu nutu waan barbaachisu mana godhaa fi naan jedhaara yoo mucayyooleen hin barbaanne tabiraa itti fuuna kutaa hundarra akkatti nagarataa jiran siifuuti jesti fataa bay ijoollee keetiin yaadin yoo laayif irraa baate kuno nada wali wallahi shi wada adi rabbi tole amma wanni si da walun barbanne dimma kenna wanni an sitti nimne fi atun beetan dimma nama keessa hin seenu nan jettan immoo nama tokko beete nama nan kabaju tokko namni tokko dimma dhuunfaa nama keessa hin seenu gaafa inni nan jedhe wallahi ani yeroo baay'ee sitti bilbilu tokko ka oromoo ta'e ka oromoon akkatti biyya hunda raanatti dawwaltee haati sharee maal taatee bakka intalontu warruma abaa'u ganama bu'uuratti fudhate uummanni akka dhaaba haadha siyaasaa haadha abaa'u takkas ilaalaa rabat ilmaan kun ilmaan kee ta'uu dagate kuno 5 jennaan warri mootummaa hin jibba amaarri hin jibba oromoon waan san fakkeenya fudhatee si jaalata ati immoo kabajaa oromoon si jaalatuuf maqaa kana ofirratti hin beeytu argite inni jedhu amma deengedda gaafa uummanni oromoo hiriira itti bahee abbaan 5 ijoollee itti gatee bahee gaafa jedhee uummanni kun warri amma na jala deemee na arrabsu kun gaafa amaan irraa video maxxansee gaafa haasa'u eenyutu isarraa bahee dubbate isatu bahee haasa'ate anatu isarraa dubbachaa ture bar sigaleemi kanaafuu walumaa galattuu haasaan baay'ate farreetti hin fe'anu ani addas boris hammeenya isaa wanti haasa'u hin jiru anaafisa gidduu ilmaan ina haasa'u miti hammeenya isaallee hin qabu jedhi garaan dasaa jedhu dhiirri yoo sossoban xiqqoo mirgiti jedhi anatti hin jedhe wallahi siifuu bareeda nama baay'ee kanatti mucattii miskiinaa jedhan inni badaa haa ta'u hammeenya isaa akkana jedhina anatu afaan ati kaasii fuuti ya rabbi si wajjin na rakkise anarras borus hammeenya isaan qabu abbaa ilmaan kiyyaati abbaa ilmaan 5ti abbaa manaa kiyya jidduu warri anaaf abbaa manaa kiyya ilmaan kiyya jidduu seentanii bultii teenna boxoo boxxan tasgabbaayaa ilmaan teenna ilmaan teessanii kenna hundaa miti jedhi dubbii ofirraa fixi atinaan jechuu baattullee ma jedha bar jechuudha dhimma jaarsa kiyyaa hammeenya illee hin qabuufi yoo hammeenya durumaan gabbayee haasaa anaddas godhu hammeenya